taha abbaa nuti tahaa jedha akkas amma namni seenutti inni callisirraa kan hafee hin jalqabachuudha ammaasaa kiyya sirba isaatiif egaa daadhii galaaniin hin galateeffannaa haqaa fi gumaasaa dhabuun immoo inumaayyuu daran garaanu nyaata namoonni baay'een eebbisa addunyaa kan ajjeessisee jedhu daadhii galaaniin immoo isa akka isaan yatan rabbaa beeku eebbisa addunyaas kan ajjeessise immoo eenyu akka ta'e ni beekama egaa tuma garaanu nyaatu sagaleessaa fi ergaasaa isicha babbareedaa dhagahaatii ittiin of jabeessina jedheetiin yaada artisti daadhii galaaniin lubbuun kee haa jannatu jechuun hin fedha harka fuune akkam nagaa jirtu akkam nagaa jirtu alaamanni isaa namni keessan maal fakkaata kan jedhu gaaffii kiyyadha koomentii keessan irratti sutuun adeebistanii gaarii natti fakkaata ayyee ani obsa abdiisaati wantoonni har'a irratti akkan dubbadhu barbaadu irra jireessisaa burjaajii kaadiroonni qooda haqa saba kanaa galchuudha faallaasaa haqa saba kanaas awwaalaa maallaqa saba kanaatiin lolaa lubbuu ilmaan namaatti immoo akka hin taanetti yeroo isaan baacan lakkii wanti kun hin malu jechuudhaaf ergaa kiyya dabarfachuudhaafanidha sababiin isaas utuu waltajjiin banaan mootummaan hawaasa isaatti mariisisu jiraateeti uummatni dhaqee achitti mari'ateeti hayyuun gaaddisa taa'eeti silaa rakkoon hamma amma jirru keessa jirru kana hundumti isaa hin mudatu ture nurra hin dhaqqabu ture sababiin amma balaan kun hundumtiyyuu salphinni asii as nutti deemaa jiru marti isaa iyyuu sababii hoggansa gurra hin qabnee fi gahumsa gaha ittiin bakka waadaa gale sanatti hin argamneen hogganamaatti jirruu fi biyyittiin gaggeeffamaatti jirtuufidha jedheetidha kanan amanu waan ta'eef iyyuu burjaajii akkasii dhiisanii dhugumaan dhugaa lafa jiru irratti qofaa mari'atanii dhumaatiin inni kanaan duraa hin gaha jedhanii isa badii isaaniitii duraatiif dhiifama gaafatanii gara boodaa deebihanii gurra isaanii gara uummataa akka isaan ergisanii dhaamsa dhaammachuudhaafanidha utuu waltajjiin jiraateeti isaanitti himu amma waltajjiin kallattiidhaan itti himamu hin jiru waan ta'eef iyyuu asii na yakkuudhaafis haa ta'u na laaluun isaanii hin oolu waan ta'eef iyyuu kana jetteetta jedhanii hidhaatti na darbachuudhaafis ta'e lubbuu na galaafachuudhaaf deemuun isaanii hin oolu waan ta'eef iyyuu isa keessa immoo yoo qalbii qabaataniif akka ergaa isaaniif dabarsuudhaafidha kanan yaadeetii jiru sagaleen kiyya ni dhagahama. hayyee akka dhagahamuudha kanan beeku ergaan kee nu taheera dhaamsi kee dhaamsa keenya warri jettan yoo jiraattan hiriyoota keessanii qooduun fedhaa keessan haa ta'u amma jechoonni gidduu kana sooshaal miidiyaa irratti deemaatti jiranii qalbii dargaggoo Oromoo kakaasuudhaaf ta'e gadi buusuudhaaf rabbaa beeku dargaggoo Oromoo hin fuunee fi kan quuqama saba isaatii qabu baay'een isaa akka qeerroo taheettidha kan nuti beeknu qeerroodhas immootidha. Wanti kana wal nama gaafachiisu hin jiru garuu moggaasni qeerrootti yeroodhaan kennamu wanta akka cullee fi wanta akka girrisaa kuni gadi fagaatee yeroo inni deemuudha kan nuti arginu addaan qoodanii gareetti uumanii akka sabni afaan tokko hin dubbanne dargaggoonni yaada tokkoon hin tarkaanfanne ati abaluudha waliin jedhee akka inni wal gaarreeffatu gochuudhaaf yaaliin isaan godhan kana irratti dhuguma qabsoo saba kanaatiif yaadaniiti moo qabsoo saba kanaatiif yaadaniitu moo burjaajii uumanii fedhii mataa isaanii keessatti ilaallachuudhaaf akkasumas immoo dhugaan lafa jirru akka nuti ilaalleef qalbii nu hatuudhaaf kan jedhu itti yaaduu danda'uudha qabna jedheetiin ni yaada sirba daadhii galaan jara qaluu bare sanatu qalmaata bare har'as kunoo nutti gamuu dabaree kan jedhu immoo akka inni na affeeru abdiin qaba isin affeereetiin walitti deebina. hayyee sagaleen nagaama miti mariidhumaafidha waan biraadhaaf miti isinis gaaffii keessan tuunaa keessanii natti tole yaada keessanii maaltu haaraadha kaleessa eenyutu ture har'a eenyutu jira isa kaleessaatiin dahatee immoo eenyutu akka waan saba kanaaf jijjiirama fide dhaadeffata waan jedhu sana waliin ilaallachuudha.
Kerro gaaffii qaba eeyyan gaaffii qaba nadii gammada mootichi qabsoo jalqabe keessuma bu'ee dhabame nutti miidhagee gahee dhaloonni cinqame nutti miidhagee gahee dhaloonni cinqame gaaffiin qaba ammas gaaffiin qaba hayyuu gaaffii qaba eeyyan gaaffii qaba nadii gammada goota ijjisaa barbada yaadatte garaan nabada gaafatu malee 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 abbootiin gadaa gaafatu malee malee abbootiin gadaa gaaffiin qaba ammas gaaffiin qaba lammiin gaaffii qaba eeyyan gaaffii qaba garaa gubannee nadii gammadaa sidhamne shoroo keessadhaa jedhamne shiruma jaraa 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 jaraatiin tatamne shiruma jaraa jaraa jaraatiin tatamne gaaffiin qaba ammas gaaffiin qaba qomoon gaaffii qaba eeyyan gaaffii qaba hayyuun oromoo meeqatu bahee dhabame lafa dukkanaatti hidhame jarri kun